Nagaa jirtu daawwattoota koo ani nagaa kootii isin nagaa keessanii guyyaa irraa kan ammoo wanta addaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeera. Isa dura garuu namoonni YouTube koo kana subscribe hin goone ammuma subscribe godhaatii ishee bilbila fakkaattu kan bira jirtutti immoo gurra lama baasaan isiniin jedha jechuudha. Egaa guyyaa irraa kana kanan qabadhee dhufetti immoo gaafa dabarru namoonni baay'een dhoksaatti viidiyoo waraabuudhaaf jedhanii aappii garaagaraa barbaaduu danda'u jechuudha. Anis aappii bareedaa ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeera. Aappiin kun baay'ee isin gargaara. Iskiriinii keessan cuftanii footoo kaasuu dandeessu, viidiyoo waraabuu dandeessu akka garaa keessanitti jechuudha. Waan garaa keessanii ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Aappii kana Play Store irra jiru argachuu hin dandeessanii aappii kana jechuudha. Play Store keessaati. It is not available in your country jedha. Kanaaf kan isin gochuu qabdanii akka gootanii Google Chrome irra galtanii APK Pure jettanii search gootu jechuudha. APK Pure jettanii search erga gootaniiti jalqaba irratti kan isin dhufu kunoo isuma kana isaa argitan kana hin bantu jechuudha. Erga bantaniiti irra keessatti search gootu sana ammas hin jedhe jechuudha. Aappii kana search gootu jechuudha. Erga search gootaniiti download jettu jechuudha. Erga download jettanii install gootu jechuudha. Salphaamatti amma kanatti install gootu. Lamaffaarratti immoo kanan isiniif kaa'u telegiraamii koo L2Tech jedhu search gootanii galtanii erga keessa galtaniiti isa keessa argachuu dandeessu jechuudha. Yoo immoo viidiyoon kun tureera ta'e irra keessatti hedduma erga telegiraamii koo keessa galtaniiti irra keessatti quick video recorder jettanii search gootanii argachuu hin dandeessu jechuudha. Salphaamatti kanatti install gootaniiti isiniif fidaa jechuudha. Kana booda kunoo amma gara kanaatti kan isin dhuftanii kunoo akka argitan aappii sadiidha gaafa isin install gootanii fixxan kan isin dhufu aappii sadiidha wal takkaa isin dhufa. Kun inni jalqabaa kunoo isa kanadha inni lammaffaa immoo isa kana jechuudha aappii kana sadan isin dhufa. Inni jalqabaa quick isin jedha quick video recorderidha. Inni kunoo akka kanatti wanta baay'ee isiniif fidee qaba duration isaa waan garaagaraa isa sirreessuufidha. Fakkeenyaaf automaatikaalii akka inni waraabu yoo barbaadan guyyaa isaa taayimii isaa guuttanii kana booda waraabuu hin dandeessu jechuudha. Kaameraan isaa baakii immoo frontiidhaan waraaba kan jedhu recording repeatedly waan akkasii kana schedule gootanii waraabbachuu hin dandeessu. As keessaatti wantoota garaagaraa settingii isaa keessa galtanii sirreeffachuu hin dandeessu jechuudha. As keessaatti wantoota garaagaraa inni ittiin waraabuu danda'u iddoo inni itti save godhu akkasumas quality inni ittiin waraabuu danda'u illee laayitii ibsuuf dhiisuu isaa wanta hundumaa as keessaatti click gootanii as keessaatti filachuu dandeessu jechuudha. Quality isaa kanaaf filachuu dandeessu jechuudha. Haala salphaatiin aappiin kun download godhatanii itti fayyadamuu dandeessu. Fakkeenyaaf gaafa waraabuu barbaadan aappii sana yoo viidiyoo waraabuu barbaadu ta'e aappii kun iddoo kanatti isa gidduu irratti argamu irratti click gootu. Waan tokko hin socho'u waraabaa akka jirus information tokko iyyuu hin qabu. Yoo isin iskiriinii moobaayilii keessanii cuftan illee information waan tokko hin jiru jechuudha. Inuma waraaban itti dhufe. Yoo immoo footoo kaasuu barbaadan take photo kan jedhu kanatti takkaama click gootu. Kana booda footoo kaasee deebi'e jechuudha. Akkasiin footoo kaastanii deebitanis namni waan tokko beeku hin jiru. Egaa aappiin kun baay'ee isin fayyada jedhee waan inni isiniif qopheesse salphaamatti wantoota naannoo tokkoof kiin immoo naannootti kaameraan hin eeyyamamne tokko keessatti salphaatti aappii kana fayyadamtanii footoo kaafachuu yookiin immoo viidiyoo waraabbachuu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf kan isinitti agarsiisee akka isin fayyadu abdii guddaan qaba. Namoonni YouTube koo kana subscribe hin goone subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Baay'ee galatoomaa na daawwachuu keessaniif amma qophii biraatiin wal agarrutti nagaan tura.